namni addunyaa kanarra jiru kamiyyuu jireenya isaa jiruudhaaf yookaan mul'ata qabu tokko dhugoonfachuudhaaf yaada akkaataa hojii isaa ta'u wanta galma isaa fakkaatu sana ni yaada. Waa'ee waan hojjechuu barbaadus guyyaa guyyaadhaan irra deddeebi'ee ni yaada. Garuu immoo kan nama dhibu yaaduun baay'ee salphaadha. Kun wanta namni kamiyyuu gochuu danda'udha. Haa ta'u malee wanti murteessaaf baay'ee barbaachisaa ta'e wanti sammuu keessatti yaadan kanaaf tarkaanfii fudhachuu jalqabudha yookaan hojiirra oolchuudha. Yaada yaaduun baay'ee salphaadha. Kan ulfaatu tarkaanfii fudhachuu jalqabu. Tarii namoonni muraasni qofti galma isaanii kan milkeessaniif sababa kanaaf ta'uu mala. Hayyuun bara durii Gireej Haaris jedhamu dhimma kana irratti qorannoo guddaa ta'e tokko geggeessee ture. Namoonni inni qorannoo irratti geggeesse keessaa persentiin 67 galma baafatanii qabu. Garuu persentii 67 kana keessaa namoota persentii 10 ta'an qofatu galma isaanii milkeessuuf karoora qabatamaan baafatu. Kana keessaa immoo persentiin 2 qofaatu karoora isaanii kana hojiirra oolchuudhaaf tarkaanfii eegalan. Galma kee yookaan waan yaadde ta'e tokko milkeessuudhaaf wanti baay'ee murteessaa ta'e tarkaanfii eegaluu kee qofaadha. Al takkaa tarkaanfii eegallaan kaka'umsi kee dabalaa waan deemuuf boodatti illee hin deebitu. Yeroo eegaltu kana maatiin kee, naannoon kee, hiriyyaan kee, namoota ati beektu hundumtuu sitti kolfan. Garuu ati jalqabe waan yaadde sana argachuudhaaf, nama yaadde ta'uudhaaf, bakka yaadde sanas ga'uudhaaf tarkaanfii fudhachuu jalqabe. Sababni isaa immoo hamma ati hin eegalletti yookaan hamma ati yaalletti wanti jijjiiramu tokko illee hin jiru waan ta'eef. Waan tokko hojjechuuf yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waan kana milkeessuuf otoo hojjechaa jirtu yoo dogoggorte dogoggora kee kana amanii fudhadhuutiin fooyyessuu yookaan waan biraa hojjechuu yaali. Garuu waan hundumaan ol immoo waan tokkicha irratti xiyyeeffadhu. Kun gorsa baay'ee gaariidha. Ati jireenya kee keessatti milkaa'ina gonfachuudhaaf persentii 100 sirrii ta'uun sirraan eegamu. Wanti murteessaa ta'e ati qabu guyyaa guyyaadhaan fooyya'insa agarsiisaa deemuu kee. Kan sirbu namoonni ati cimoodha yookaan milkaa'iniiru jettee ilaaltu hundumtuu gaafa jalqaban akkuma kee irraa kana sodaatanii turan. Namni natti kolfaa laata, milkaa'uun dhabaa laata, nan kassaraa laata jechaama jalqaban. Garuu sababuma tarkaanfii fudhataniif milkaa'ina gonfatan. Kanaaf egaa ati jireenya kee jijjiiruudhaaf amma tarkaanfii fudhachuu akka eegaltu dhaamsa kooti. Hanga ammaa callistee taa'uu kee sodaadhu malee suuta deemuu kee hin sodaatin. Jalqabi hin sodaatini. Amma ati hin jalqabnetti wanti jijjiiramu tokko illee hin jiru waan ta'eef.